የጥላቻ ንግግር ምት ዱቃዳ ዱቃን የጥላቻ ንግግር ምት አኖሌ ረቲ ሃዳ ኬኛ ሀርመ ሙርተኒ ጀኔሮትምኑ የጥላቻ ንግግር ነው እንጂ የጥላቻ ንግግር ምት ዱቃዳ ጨለንቆ ረቲ ኡመተ ኬኛ ፍጠኒ የሮጀኑን የጥላቻ ንግግር ነው እንጂ የጥላቻ ንግግር ምት ዱቃዳ baruma ani ijoollee waggaa 50 dura waggaa reefuu Finfinnee dhufu asuma magaalaa kana keessatti maannuun jedhu gaalaannaa gaarii piyaasaa igabaam jedhu gammachuutu jedhe isaantu jedhe የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha dhugaan dubbatinaa yoo jedhan warri kun nagaan barbaadu maaliif jechaan lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru mootummaan kun yoo nagaa barbaada ta'e dura dhugaa barbaaduu qaba. Kanaaf iyyuu wal'aansoon kun waggaa dheeraa fudhate. Wal'aansoon kun waa'ee lafaati. Waa'ee lafaa waa'ee lafeeti. Waa'ee lafaa gaafachuun xilaacha nigiggirii miti. Dhugaa dubbachuudha. Nuyi ilmaan keenya eessatti guddatti waggaa nuyi buqqaanu waggaa 30 dura lakkii naman buqqisinaatii warri investii godhuu barbaadu Oromoon lafa qabaa Oromoo wajjin inni lafa haa fiduu jarri immoo horiidhaa fi mashiinii ittiin hojjetan haa fidanii bu'aa isaa tirfee argatan jedhan hin ta'uu jedhaniitu Oromoo buqqisan. Arra Oromoo buqqeessu neessayra karaarra jira ijoolleen Oromoo karaarra bulti dhaqa boolee Mikaayilii ilaalaa as kunoo jammoo kana gadi bu'aa ilaalaa iji isaaniin arguu kana beekaadha akka nuyi bannu barbaadu abadan areeroo boosaroo himeera hincitu hinciccittaa hin badu hin babbaddaa babbaddaan farsoo dhuddii badiin biddeena nyaattii badii ga'ee beekee walii wallaaluu didaa'e areero boosaro Oromoon hincitan jenne hincitu wede Oromoon himbadan jenne himbadu wede Oromoon hincitu himbadu ofumaatu dhamaatanii aannan dhadhaaba'uu hin qabne raasaa jirtanii jedhaattima. Oromoon lafa duwwaa miti kan inni dhabe arraba ittiin miidhaa isaa himatu leen dhabe hin beeytu amma OMN dhuguma propagaandaa kunoo karaa Somaalee nuyi afaan Oromoo reediyoo dubbatu dura Moqaadishoo irraa dhageenye Haile Sillaaseen kan inni afaan Oromootiin Harargee irratti faraqaa afaan gaallaa jedhanii calqabanii fi propagaandaa Somaalee ittiin dhowwuudhaaf calqaban malee Oromoodhaaf dhimmamanii miti. Dargiin yeroo dura dhufe Oromoo wanni inni gaafate waa'ee lafaati. Lafti kan Oromoo haa ta'uu lafti kan abbaa lafaa haa ta'uu gaafate. Isaanoo maal godhan lafti kan mootummaatii jedhan. Mootummaa sanatti kan Oromooti argitanii beektuu mootummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti hin jiru takkaan argine yan. Kanaaf iyyuu Oromoon hirribaa ka'eera. Abadan Oromoon deebi'ee hin rafu. Hamma bilisummaa milkooftutti Oromoon deebi'ee hin rafu. Kana warri nu jaallatanis warri nu jibbanis quba qabaachuu qabu. Wal'aansoon nuyi goonu wal'aansoon lafaati kana quba qabaadha. Uummata Oromoo ijaaruudhaaf qilleensa keessatti ijaarraa yoo lafi hin jiru ta'e Oromoo uummata kan ijaaran lafa irratti malee qilleensa irratti miti. Lafa hundumaa fudhatanii fixanii lakkii isin naqaa qilleensa irratti ijaaramaa yoo nuun jedhan hin ta'u. Qilleensa irratti nama ijaaramellee arginee hin beeknu. Kana quba qabaachuu qabdu. Biyyi kun lafti kun dachiin Oromiyaa
Yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaafis hin taatu gana quba qabaadhaa. Waa tokkitti isinitti himeen dubbii kiyya xumura. Wannan isinitti himu tokko yoo Oromoon ka'ee haqasaa gaafate warri kun reediyoo FM 99 lafaa ka'anii zaranyaa isiniin jedhu. Zaranyaan isaani. Oromoon zaranyaa miti. Utuu zaranyaa ta'e wanni kun hundumtuu akkana ta'a. Isinuu of gaafadhaa. Yoo Oromoodhaaf hin ta'u ta'e wanni kun alagaafis hin ta'u immoo quba qabaadhaa fayyaa ta'a.